Ashama arkafuni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni amantii biroosii yaa isin jennee jirra bakki nagaa dhuftan namoonni mana kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan mallattoo alaarmii tokkodhaan kan uummatii keenyatti dabalama. Warroonni turtan ammootu bakki nagaa walitti deebine isiniin jechuudhaan viidiyoo kana hamma xumuraa daawwadhaa sheer laayik sabiskiraayibii gochuudhaan turtiin keessan wajjin haa ta'u. Fayyaan fayyaadha fayyaan faaya miidhaginni keenya fayyaa keenya haa eeggannu isiniin jechaati. Gaafii namoota hedduu rifeensi keenya gara caafii irratti ni jajjabaataa ni goggogaa akkasuma mantaa yookaan lakkuu qabaa walitti suufamee nu rakkisaa jira furmaanni maaliidha yookaan akkamiin ofirraa balleessuu dandeenya jettanii gaafattan viidiyoo kana keessatti deebii ni argattan jedhee yaada viidiyoo kana hamma xumuraa daawwachuudhaan deebii gaafii waan isinitti ta'e keessaa fudhachuu dandeessu deebii jechuu barbaade egaa kabajamtoota hordoftoota keenya namni mana kanaaf haarawaa taatan sheer laayik sabiskiraayibii gochuudhaan gama maatii keenyatti dabalama mallattoo alaarmii yookaan bilbilaa tuquudhaani manni kun mana bareedinaa rifeensaa fi fuula wantoota garaagaraa irratti kan xiyyeeffateedha. Dogongorri yoo jiraate nuuf sirreessaa dogongorri yoo hin jiraanne nu jabeessaa sanduuqni koomentii yoomiyyuu banaadha gaafii gaafachuu barbaaddaniif isiniin jechuu barbaada. Egaa viidiyoon keenya har'aa waa'ee rifeensaa irratti akkasuma kan xiyyeeffateedha gaafii keessanii wal qabate sababni rifeensi keenya gara jalaa irratti walitti guduunfamuuf akkasuma mantaa yookaan lakkuu baasuuf maaliidha jennee yookaan ilaallu ta'e yeroo hedduu rifeensi keenya kunuunsa gahaa dhabuudhaan rakkoo garaagaraatiif saaxilama akkuma qaama keenyaati jechuudha. Iddoo kamittuu taanaa wanti kamiyyuu mata kophaa isaatiin kunuunsaa fi waan isaa irraa barbaachisu yookaan inni argachuu barbaadu tokko isin irraa eeggata. Walumaa galatti rifeensi keenya caafii irratti kan goggoguuf yookaan kan mantaa baasuuf akkasuma kan walitti guduunfamuuf rifeensi kunuunsa gahaa yoo hin arganne qofaadha. Rifeensa kan kee kunuunsitee yoo argitee jiraatte yookaan yoo laaltee jiraatte mantaa sin qabu walitti sin guduunfamu yookaan hin suufamu rifeensi miidhaginni rifeensa sanii laafiinsi rifeensa sanii dheerinni rifeensa sanii haalaan dabalaa adeema kun waan an arge keessaa tokko. السلام عليكم يا أحباب الكرام أبدأ لبركة باسم رب الأنام الله بفقاد ستن دين الإسلام الحمد لله بلا في ليل والأيام يا جنان ينقطع بهمام بسلام بنبيات الله صلاة سلام يورد باجونا غرغرا الراتا اني بشان غرغرا وانتوسا غرغرا وليت جن 15 اسبيريت نقودان ريفينسا كيسانيت افوفو دان يرو هيدو ريفينسا كيسان قلقلنا في مداغنا إساء إيقاتشوني دنديس بسم رب الأنام الله بفقاد ستن دين الإسلام الحمد لله بلا في ليل والأيام يا جنان ينقطع بهمام بسلام بنبيات الله صلاة سلام يورد باجونا إلى يوم القيامة وطن تحت الظلام قال النسياقه وحده ولا شريك له. Egaa shamarran keenya qulqullina rifeensa keenya yookaan haalaan akka inni sirriitti marguuf walitti guduunfamu mantaa ta'uu akka inni dhiisu yoo barbaadan rifeensi gara caafiitti akka hin goggogne yeroodhaa gara yeroodhaatti rifeensi keessan orijinaalii ta'ee akka haalaan laafiinsi isaa dabalaa deemuu fi sirriitti akka isiniif margu yoo barbaadan walumaa galatti wantoota keemikaalota qabu irraa fagaachuun isiniif dirqama tokko isa san lammaffaadha wantoota uumamaan mana keessatti argaman hunduu wanti nuti garatti nyaannee dhugnu waan rifeensa keenyaaf fayyaduudha isaanan kanatti akkaataa rifeensa keessa miicattanii torbeen 15 haa ta'uu itti fayyadamuudha lammaffaan bishaan sirriitti sadaffaan bishaan sirriitti dhugaa bishaan guddina rifeensa keenyaa laafiinsa rifeensa keenyaatiif miidhagina qaama keenya qulqullina fayyaa qaama keenya guutuudhaaf sirriitti fayyada fuula keenyallee jechuudha qulqulleessuu irratti rifeensi isa kanallee hojjedhaa laala viitaaminonni isin faarmaasiidhaa bittanii fi qibaatonni isin onlaayinii yookaan faarmaasii irraa bittanii biyyuma namaatti dhiiftanii galtan malee biyya keessanitti isin faana hin galu garuu wantoonni uumamaan nuti mana keessa nyaannee dhugnu kanneen irraa ka fayyadamnu yoo taate rifeensa keenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf yoomiyyuu taanaan kun waan biyya keenya keessatti argamudha waan biyya namaa qofatti argame biyya keenya dhabamuudha miti walumaa galatti wantoota ashaabota yookaan wantoota akka roosmerii karkadee qurunfudii qarafaa habbatu sodaa yookaan urgoo gurraattii fi wantoota kana fakkaatan hunda irraayi qibaatii mana keessan keessatti kan uumamaan ta'e yookaan orgaanikii hojjechuu dandeessan qibaatota kana mana keessan keessatti gaafa hojjettanii rifeensa keessanitti dibuudhaan yeroo kamiyyuu taanaan rifeensa keessan xiqqeessitaniitti dibdanii utuu itti hin baay'isin masaaja godhaa akkasitti yookaan feete yoo taate kan dhooftu kan dhoofne yoo taate kan dhiiftu yoo ta'e jijjiirama rifeensa keetii atuu arguuf deemta utuu nama inni sirriitti hin argin jechuudha yeroodhaa gara yerootti jijjiirama see fidaa deema gama biraatiin qibaatota ashaabota irraa akkasii yoo hojjette bishaan
rifeensa keeti afuuftu yeroo kamiyyuu hafuura hin qabne ajaa hin qabne illee akkasii hojjettees firiinnattee firiijii keessa keetti hojjechuu dandeessa. Dheerinni rifeensaatiif shunkurtii yookaan juuziin shunkurtiidha. Baay'ee barbaachisaa fi filatamaadha. Warroonni rifeensi nu dheerachuu dide akkamitti dheereffanna ka jettaniif juuzii shunkurtiitiif fayyadamuu dandeessan. Gama biraatiin qibaatii wantoota uumamaa irraa hojjetametti fayyadamuu dandeessu. Qibaatii fakkeenya baala niim irraa hojjetame, sadirii irraa hojjetame, hinnaa irraa hojjetame, qibaatota wantoota garaagaraa irraa walumaa galatti hojjetame, wantoota orgaanikii ta'e qofa irraa kan hojjetame jechuudha. Yeroo wantoota kanatti fayyadamtu jijjiirama ofii keetiyyuu argaa deemuu dandeessa. Wantoonni nu miidhaa jiran hedduun isaa garuuyyuu nuti wantoota uumamaa yookaan orgaanika mana keenya keessatti hojjennee itti fayyadamuu dhiifne hunda isaatu faarmaasii mana qorichoota garaagaraa bareedina garaagaraa fi onlaayinoota irraa waan barbaanne rifeensa keenyaa fidaa jira. Wanti kun waan keemikaalaan uwwifame yookaan guutamedha. Miidhaaf malee dhiibbaa malee faayidaa baay'ee tokko namaa hin fidu. Yeroodhaaf sii fida malee sana booda immoo dhiibbaa sirraan gahuu danda'a. Kana waan ta'eef wantoota mana kee keessatti argamtu keessattuu qurunfudiin qibaatiin isaas ta'e bishaan yookaan juusni isaas tokkoffaa fi filatamaadha. Dheerina rifeensaa keessatti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko baay'iftanii hojjettanii ibidda irratti danfiftanii ispiriitti naqxanii kaawwattu firiijii keessa. Yeroo barbaadde fuutee rifeensa keessatti afuufta. Dheerina rifeensa keetii atu arguudhaaf teessa. Okay, obboleewwan kiyya rifeensa qacceen isaa walitti gugguduunfamee nu rakkisee fi rifeensa qacceen isaa mantaa yookaan lakkuu lama ta'e irra deddeebisanii gaafataa jirtanii isinii himee jira. Viidiyoo haga xumuraa utuu daawwattanii deebiin argattu jedhee yaada. Akkasuma immoo viidiyoo keessatti haasawwan dheeressanii gaggabaabsu warroonni jettaniif okay nan yaala. Wanti gootanii gabaabumatti jechuudha. Rifeensi keessanii gizee miicattanii kaatanii fakkeenya kuni kondikshineeriidha, kuni shaampoodha, firii saalfeetii amma tokko jechuudha keemikaala irraa bilisa kan ta'e. Namoonni barbaadanii shaampoo fi kondikshineerii kanatti yoo fayyadamtan baay'ee bareeda jedha. Keessattuu kondikshineerii rifeensa keessan akka walitti guduunfamee mantaa yookaan lakkuu lama hin baafneef isin fayyada. Amma dandeessan tokkoon itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaadeeti. Gama biraatiin immoo maaskii kana yookaan maaskii gosa feetee irraayin dibattee kaatee rifeensa kan kee gizee dhiqachuu barbaaddu yookaan immoo erga dhiqattee kaatee qibaatii yeroo dibachuu barbaaddu jechuudha. Qibaatii kamiyyuu haa ta'u kan rifeensa keetitti erga dhiqattee kaatee booda dibattuu isiin jechuun barbaada. Kan mana keetitti ofii keetii qopheeffatte haa ta'u. Kan immoo akkuma bittee fiddeen dibattus haa ta'u akkatti fayyadama keetiitiin qibaatiif feete yeroo feetii ka fayyadamtu jechuudha. Isa kana qibaatii kana jechuudha jalqaba gizee rifeensa keessan erga maaskii dibattanii kaatanii miicattanii erga qibaatii rifeensa keessan dibattanii rifeensa keessan jechuudha. Tokkoffaa kuni bishaan oowwaadha. Kuni qibaatiidha. Akkanatti as keessa keessanii haga qibaatiin kun isinii oo'uuf ni eeydanii jechuu barbaade. Erga yookiin kanneen miicattanii rifeensa keessan qibaatii rifeensa keessaniif ta'u dibattanii yookaan maaskii rifeensa keessaniif ta'u erga dibattanii sa'a walakkaa sa'aatiitii hamma sa'a 3-4 yookaan ofirra tursiiftanii hamma yeroo isin miicattanii eegaa ofirra tursiiftanii kaatanii booda sana booda ni miicattanii erga miicattanii kaatanii booda qibaatii barbaaddan kanaaf ta'a rifeensa keetiif jettee rifeensi kee jaalatu dibattaa jechuudha. Haala kanaan fakkeenya bishaan oowwaa waan akkanatti buufta qibaatii wantoota meeshaa akkanatti buufte bishaan keessa keetta. Qibaatiin suni si oowwee erga jedhee rifeensi kan kee bishaan miicatteen sanarraa dursirratti hin gogini rifeensa keetitti qibaatii kana dibatte. Hidda jalatti yookaan jala sammuu irratti isin jechuu barbaada. Ammootu erga dibattee kaatee rifeensi kan kee caafiin isaa caccabuu fi yookaan immoo lakkuu lama bakka lamatti adda babbaqaquuf walitti suufamuudhaaf akka hin saaxilamne yookaan waan sanirraa baraaruu yoo barbaadde tokkoffaa kunillee kireemiidha yookaan qibaatii ulfaataadha. Qibaatiin kunillee caafii rifeensaatti dibatamuu jechuu barbaadeeti. Isa akkanaa kana yoo qabaattan dibachuu hin dandeessu isiniin jedha tokko sani. Qibaatii gosa hedduutu jira. Walumaa galatti qibaatii fufurdaa haa ta'u kan rifeensi kee jaalatuu fi rifeensa keetii ta'u ammootu situ beekaa jechuudha. Tokko isa kana lammaffaadha. Yeroo hedduu irra deddeebiin mul'isee jira. Inni kunillee kireemii furdaadha. Kireemii baay'ee bareedaa fi jaalatamaadha. Rifeensa dhugaa dubbachuudhaaf hin banne
sirriitti namaaf laaffisallee akka caafiin isaa yookaan xarafni fiixeen rifeensaa walitti guduunfamee hidhamee gizee filtan isin hin rakkifne isin gargaaraa jechuudha. Isa kanallee akkuma rifeensa keessa miicattanii rifeensi keessa sirriitti hin gogin caafii rifeensatti dibachaa filaa dhooftanii rifeensa laaffisuu irratti baay'ee isin gargaara. Caafii isaa akka walitti hin sufamne yookaan akka hin caccabneef isin gargaara. Rifeensi caafiin isaa yoo walitti hin sufamin marguu fi dheerachuu irratti illee saffisa dabaluudha qabaa isin jechuun barbaadeeti. Kun immoo dhumatee jira. Akkas ammoo gama biraatiin kanneen hundaayyuu hin argannu namoonni jettan yoo jiraattani kana namni dhabe hin jiru. Kun immoo baaziliiniidha. Baaziliiniin dhugaa dubbachuudhaan waa hedduu fayyada. San faayidaa isaa isintu beeka. Garuuyyuu inni kun caafii rifeensaatiif illee hin fayyada sirriitti jechuudha. Maal gootanii baaziliinii ammatti murtaa'e takka mankaa tokko haa ta'u yookaan mankaa lama haa ta'u fal'aanaa isa jedhamu sanii fuutanii kokkonaat ooyilii kanaan walitti bassitanii meeshaa dhiqqoo itti buufattanii kaawwattanii jechuudha. Gizee rifeensa keessa miicattanii kaatanii dhawachuu barbaadda. Warroonni kireemii garaagaraa argachuudhaaf carraa hin qabneef jechuu barbaadeeti. Yoo argattanillee amma utuu salphumatti baasii ofirraa xiqqeessuu barbaaddan. Baaziliinii kanaaf kana walitti bassitanii miksii yookaan sirriitti miksii walitti gootanii meeshaa walitti buufattanii kaawwattanii yeroo rifeensa keessanii dhayachuu barbaadan caafii rifeensa keessanitti dibdanii jechuudha. Yeroo kireemota fufurdaa kana caafii rifeensa keessanitti dibdanii rifeensa keessan caafii isaa walitti gadi guduunfee yookaan haxaa'ee isiniif qaba. Akka inni gargar faca'ee hin babbaqanne yookaan walitti ammoo hidhamuudhaaf hin saaxilamne yookaan caafiin isaa akka caccabuudhaaf hin saaxilamnee fi sirriitti isin gargaaraa jechuu barbaada. Haala kanaanii fayyadamuu ni dandeessu. Warroonni kana hundaa hin arganne fakkeenya kondikshineeriin kunillee kan bakka sadiitti qoodamee nama tajaajilu yookaan fayyadutu jira jechuudha. Tokkoffaa kondikshineerii akka maaskii rifeensaatti isin fayyadudha. Rifeensa keessa utuu dhiqataniin dura itti dibattanii akka dhadhaa yookaan qibaatiitti sana booda daqiiqaa 30 haga sa'aatii feetanii ofirra tursiiftanii sa'aatii 3 jechuudha. Ofirraa miicuu dandeessu kondikshineerii jechuudha. Gama biraatiin immoo shaampoo. Inni shaampoon ammoo wannuma tokkocha xurii rifeensa keessanii isinirraa baasuudhaaf isin fayyada malee akka kondikshineeriitti isiniif fayyadu. Kondikshineeriin bakka sadii qoodamu kun gama biraatiin immoo akka kondikshineerii rifeensa keessanii laaffiftanii rifeensi akka isin feetanitti ajajamee isiniif filamuu fi sirriitti yeroo dhooftanii tursiiftanillee midhaagee isinii taa'uuf kan isin gargaaru salphumatti rifeensa keessa sirriitti gargar isinii baasee isinii akka filamuuf isin gargaara. Warroonni rifeensa jajjabaataa keessattuu qabdan kondikshineeriin kanaaf barbaachisaadha. Tajaajilli kondikshineeriidha sadaffaan immootu kireemitti bifa kireemitti garuu kondikshineeriin bakka sadii qoodamu isa kanaa miti sun dhumatee jira. Isiniif mul'isa yeroo biraa. Inni sadaffaadha akka kireemota kanneenitti fayyadamuu dandeessu kondikshineerii san jechuudha. Dubbiftanii yeroo bitattan faarmaasii irraa ni beektan jedhee yaada isa bakka sadiitti qoodamee tajaajila sadii bakka tokkotti isiniif kennu waan tokko kondikshineerii tokko irraa tajaajila sadii kan isiniif kennu jechuudha. Inni sadaffaani akka kireemii kanneenitti kondikshineerii masa fayyadamuu ni dandeessu. Tokkoffaa gizee rifeensa keessa miicattanii miicachuu ni dandeessu erga shaampoo boodaatiin jechuudha. Kondikshineeriin shaampoo erga rifeensa keetiin dhiqattee kaatee booda yeroo rifeensa kee qulqulleessuuf deemtu isa sirriitti gootee filtee midhaasitee daqiiqaa 15 akkas irra tursiiste sana booda irraa miicaa jalqaba maaskitti fayyadamta akka maaskitti lammaffaa ammootu gizee rifeensa kee miicattu rifeensa kee akka sii filamu yookaan sii ajajamuu fi itti fayyadamta. Sadaffaa ammootu xumura irratti rifeensa kee erga miicattee bishaaniin qulqulleessitee ajabaatiin booda akka kireematti illee fayyadamuu dandeessa. Sun isa kanaa miti gosa biraati jechuudha. Haala kanaan isin fayyaduu danda'a. Kireemota kanneen bakka hin qabnetti walumaa galatti akkanatti rifeensa keessan caafii isaa akka isin jalaa hin ciccinne, hin sufamne, hin baqanne, hin goggogne taasisuu dandeessa. Rifeensi gaafa caafiin isaa goggoguu baate adda babbaqaqee bakka lama ta'uu baate walitti sufamee yookaan ciccituu baate jala rifeensi jalarraa ammoo gammachuudhaan guddachuudhaaf wanti isa daangessu tokkollee hin jiru jechuu isiniin barbaada. Viidiyoon kun yoo isin gammachiise share, like, subscribe gochuudhaan gama maatii keenyatti dabalamaa warroota biraan illee nuuf gahaa. Hedduu isin galateeffadhaa na jajjabeessuu keessaniif koomentii yaada jaa keessan immoo koomentii jalatti nuuf barreessuudhaan dogongorri yoo jiraate ammoo nu sirreessuudhaan turtiin keessan hamma xumuratti viidiyoo kana wajjin isinii haa ta'uu isiniin jechuun barbaada. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Dogongora jiru hundaaf akka nu honfolchitan.
Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyatti xumura viidiyoo irra geennee jirra. Gaafiyyoo qabaattan koomentii jalatti barreessaatii gaafadhaa. Viidiyoo isin akka hojjedhu barbaadan isiniif hojjedha. Walumaa galatti wantoota viidiyoo irratti ilaalutti jirtan kana mana kee keessaa yoo qabaatte hunda isaa bakka tokkotti argachuuf hin deemin. Ka qabdu keessa itti fayyadamii ilaali. Akkaataa itti fayyadama isaa beekuudha malee inni si fayyaduu dhabuudhaa miti. Kana waan ta'eef wanti uumamaa kamiyyuu isin fayyada sirriitti waan ta'eef waan qabdan itti fayyadama. Rifeensa keessan kunuunfadhaa. Fayyaan fayyaadhaa. Fayyaa